Internetnya itu kan ada itu dan nubur depan ini. Tugabbii tanaree waan akkanaa naggisee nutti tanaan barnoota ittiin jira barnoota Meeshaan kan deebii taakana keessan kanatti Haye, intala harkanne kaa intala nu kan jennee dhume haya, akkam jettamme hai. Jajab tu dah tu pin. gara fuudhaa kana numaa dubbattu aboo qaafuudha bareedaan guyyaa rabbi namaa qooda dara deene enneemi Ha. harkan torbanii fi kaa yoo dura gubbaa bira deene Haye. meesha jaallaa laqaalti yoo gubbaa bira deene bira Khabar khaisani soab اللي نمل. bira deene Mani ni sanu mami sa. Sene ka. mate kana waa beete seenuu dura mee qoo itti bitoo akaaje gubbaa kana bira seenaame waajjir warra isa bira deemeeti haasawanii xiqqoo itti deebi'an jechuudha. Khais tu disneka. Warra sudah dechana. Ayyaani ta'a. Haye. Ayyan tarmaami. aywa eenyu zaatan an dhufa dhiiro eenyu boo Nuti aadaan keenya eessan isa akkami? sana akkaan boo Nagaami. nagaami Fayyaa. sana gatattaa qophoo siin ta'e akkaan boo maatu zaatan an siyyaa soosiiti Dhiyoo tana olillee baboo dhiifte akkam isra? akkaan bisloo Nagaa ullaan ma jira. akkaan boo abbe nagee qaba Nagaa qaba haasii bade malee. aboo warra muhaadaraa takka jeetiitiin karaa gaara mul'ataa kana gabbu'ee Ayyee. fagoo deemeetiitiin dhiyootanaan dhufe Akkam jaa silaa barnoonni? bareeda wallaa alhamdulillah Quraanatu jirtanii quraanattuma jirra alhamdulillah rabbiin Sabar galanne ati ma. quraana kanallee irra jabaattee jirta. ayee Akkam isaa gara fuudhaa kana numaa hin dubbattu. aboo qaafuudha bareedaan guyyaa rabbi namaa qooda an dabartu Yoo barumsaatis baratte yoo quraanaas ittuma jirta xiqqeenya qaeteeni. ayee Amma firraa si fuusuuf takkalaalleeti. khayriin deemtanii akkam yaaqe Hai sharriin hin jirtu qaasilaayis khayruma. Nama sahiba keenya ga warra dur wal baynu yenne bar. ayee Ati caluma jettee mana teessaa gisee taanis gakkutteetuma ol deebita. Khalaas daawwaa godhuu malee waa'ee fuudhaa sareesin dhuftu. aboo zawana kana dhalaanis ni badde Hayyee. dhalaan rabbi sodaattu ta kitaaba rabbii beektu ta ilmii beektus ni dhabamte sanumaan fuudha na jibbisiisee obboleeyyan Amma takkanaas si harka gaa. Amma takkasii harkaa qabna. Takkanaaf isaa himnatu yokoon si agarre muciyyoon ibaadaa sii malee. Lafan keessu laal ibaadaas. Waanuma akkanaa kanaaf khalaas. Abooga. Akkuma keetiiti. abona gee adna dhagaa Hayyee. obboleeyyan kiyya qaqqaali Hayyee. haadha laalanii intala fuudhan jette oromooni Hayyee. akkami warroonni beektan warra ibaadaa rabbii qabu Warra ibaadaa hin qabne hin fadhanu. mee wallaahi jedhe Warra ibaadaa hin qabne Ha, hin feenu nu laalaa jedhan. Warra ka ibaadaa tokko yoo agarre ha, ni kan naaf hin talaa. ayyee. Xiqqishoo immoo ati irra laaluun qabdu jechuudha inni abbaan siisan xiqqishoo badaadha beektee abbaan. Xiqqoo ni oowweeti. ilala Haati nama nagayaati. umaaha umaa rakkoon qabu siin jee yoo silaan umoo ibsan warri soddaa kan lolle waan jiru tansanii rabbiin keenyaa samriidha wanti guddooni umaan sabbira rakkoon qabu garaan wanti niin umriin tiyyeelaan irra deemteef dhalumaan dhabe wallaahi dhalaa rabbi sodaatu dhalaan ammaa kunoo footaappii tana uffattee rifeensa gadhiistee Atis waan barcaatis nukkannuu qabda beekte xiqqishoollee taatu. umaa rakkoon qabu tansaniiti tansanii umaa rakkoon qabu Dainee akkasitti yoo hundaafuu. yoo intala rifeensa fashfash gootee fooxaa rifeensa keessaa mul'attu uffatte yoo huccuu haphii uffatte tiyyaa miti gaasan obboleeyyan kiyya gaa'eega fuudha kana fuudhinaan jetta Bari siinuu dara saadha. fudhaatu waan keessa yaane beeyta
awoo gafuudhi jettan annumaan fuudhaa rakkoon qabu garuu gaadhalaa karaa diin rabbiirra guddatteeni fi taate niin fuudhaan siin jee. هذا الشهر Yoo sirruma beektaa أنا يبي أمجيون شيء خامسة yoo dhalaa ijaaba sii lafa keeysu ta'uban لا فنكيس لا فنكيس لا فنكيس yoo dhalaa haawiyyaa fi shurrubbaa fi mirroo jaantana jalayaanii fi deemte ammoo هوا سيفيتش سيفتومي واجد دي بدل ما المال anta fichisiifattu jaartii abbaa boonfataa boon jaartii tiyyaniin boonfadhaa garuu ammoo dhiira biratti himta hajaarsee fi bira barboonuun halaala yaa ijoollee akkam jettanii hiriyoota amma reechi yaanure jettaniire ندينا هذه ammoo irra soddaa ni dheeyna jettanii ندينا aboo gaa'eega ni dheeyna jettan dhagaati أيه mee gaafadha أيه ani wanti guddoon ani barbaadu diin rabbiitiin barbaada dhugaa nutuu wannummaan isiisan haadhoorra hiyyaa taatee yoonii fi ilmii rabbii qabaatte umaa rakkoon qabuun siin jee nin fuudha obboleeyyan kiyya كنا مسرع وربان سما بوسف لنادي ani bargiseen akkana mana qullaa kana keessa taa'ee duniyaan carna jettu gartee miti wallaahi ani waa hedduu yaadu jira qalbiin tiyyana faffacaateetiin rabbii yaa manawwaataadha manuma kana keessa taa'eetumaan zikrii godhe yaa rabbii kiyya ati qobxumaa tana sumaan naan jaalatemu dhiiroo hiruma tiyyaatiituun ga'ini jeetiin akkasin rabbii kiyyaa fi walitti haasa'u jirra rabbiin kiyya yaa manawwaataadha eega tanaan dhuftanga gaajoollee teenyumaa rakkoon qabu gaa obboleessumaa obboleessarraana haati eeganarraana haatan umriin teessan naaf haadha irratti haaqee أما ركون du'aayin teetillee nama qeebaltimee du'aayis godhiiti antuwaanis qalaa gammachii aaneet irraa siifillee ammoo xiqqo dhaabbadha xiqqo tattaa yaaqee akkas لا ما في ni aanamoo akkami boo abbaan kee tokko nagee qaba أبان قيا فيا والله نجا abbaan kee bar nama rabbiiti إيه برس ملة قافتا برات اللي وياه إني ما تيمني abootoo abdalla nagee qaba abdalla nageema qaba akkasumatti gaa masgiida ganda keessanii san jajjabeessu jira anumaa xiqqishootti jallate malee ayyee mataa kanaas maaliif akkana goote jeetuma ulee eebara mataa kan kee kana sillachuutu kaani saddee fidhee garuu akka darasaatti areenni dheera ayyee yee yee yaarru maaluma egaa yaaqee gurbaanni gammadeetu gammachuu kana nama godha gammachuu kana godhaa bar maal jettan boo laa bara gurbaan keenya qooqaa jenne malee bar aadam keenya nuti maan jenne malti waan hundaaf iddoo amma jabaadhuuti kana rifeensa dhedheeristanii jala qorachuun tunis faayaa bu'aa aadaa rabbiitii miti aadaa islaamaa keessan jirtu rabbi sodaadhaa rifeensa keessa walqixxee isaatis kun akkan tare shaggooyyee deemtutti yee min balleeyse hin balleessinetti qarqara jirtaati umaani tolchina kanaati ayyee qaameeti waan hundaaf udaama godhi aboo kaani keessa kiyyana gammadeetiin akkana kokkofalu jira maalisaa heddumeessa qaawaa rifeensa kan akkam godhatisa maal jettan boo laa bar gurbaan intaltinis bareedduudha inninis bareeda jenne beeyte ayyee khalaas amma dubbiin dhumte kaa irraa sii gabbuusneeti ka ayyee akkasitti sumaatu irraa gabbuufatallee ammoo beeka nuti ittumaa gaa isin obboleeyyan kiyyaati eeganarraa yaaddanii kophaan taa'iniiti dardarummaan akkana dulloomuun haraamaati takka teetii takka fiqqaadhi jettanii eega fuffuudhi jettanii eega dhuftaniifu ani gaafii deessan tana gadi hin qabu beektanii gumaan fuudha yoo rabbi naa jedhe tadiin rabbii qabdu dhageessanii ammoo garuu na fakkaachuu qabdan arra booda waan keetitti haasofnaan nurra dhiisete arra booda akkana madaa jedhan qoratina aboo akkamti kalooytaanii fi mudawwara isinirraa deema isin akkamitti kana deemtan boo ayyee qamma hajaa teetis haasa'uu dhufne beeyte ayyee khalaas amma tanaatu rakkinan qabdu tamataati ayyee itti deebinaa kanama beekta waa'ee teetii tanaan nu dhibeeku beeyte waan hundaaf iddoo amma jabaadhu ayyee waan nu godhe kunneeti ayyee warra sanii dhayinee dubbannee ayyee akka malaas irraa goona ayyee maa rakkoon qabuutiti fa
ربي سني آلاف سبوخر وآلاف سربوا آمين آمين أكسي والله ربي سني آلاف سنين جاي آمين أكسيتي خايا بو خيرين سنا قنمتو إن شاء الله يا رب يه يه نجي أنا رجعتي أكسيتي أبو قايقة خيري تندفتن خيرين سنا قنمتو يه يه أبو خيرين سنا قنمتو نجي أبو خيرين سنا قنمتو يا أبو خيرين سنا قنمت الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله أتي دربتي أنا من دربتي يا خالق أخي الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا رب يا تيجي جريني خب أكلتي يا أبو خب أكلتي هي سلسلة مكة في تكان طلع يا رب تدير ربي كبناير يه ما جت هو ها نبلة سوكل الحمد لله الحمد لله الحمد لله ايه ورد الدار ده لأنمي ايه خا Saba Muhammad. Maali gaagisa hunda chimala kadhoytee ta'isaati. Xaafimoosan ta'isaati mee siqiiti taa'i haasai. Sabuyyaa. Wey. Fuulee araba tanaan nufitu jiraati. Ilmooteeti guddisu jiraati. Aboo. Maal? Na eeyyaamtu zaata na eeyyaamisa danda'u. Saboo ilma wayiiti yoo qofaa miti. Eenyu laala daadhiiroo. Woo. Bisimee namaatu laala. Eenyu? Seena irraa bani meeqee abbaabama. Seena. السلام عليكم Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. أكمل محمد Nagami. Hoyada. على محمد Oh. هاي Nagaam. Hayyaadha. هيا Laban nu qabdan bool kutaa tattaa. Tattaa. Nagami. هيا Hoyada. هيا Hotai. تاي تاي سدوري Tayo. Taa'ee seenaa ol kutaa. تاي ما يرس مكين انين تا وسي Ayye. ها الرها جاجب دوك لك Nabo ajanta maal egaa? Maal ajanta? عاجبني توما Haya. أنا قيس أنا والبان يرى Hayyee. سودان سودا جنيت وبر إيه ميرار كان نبي تاخرا قيس أنا Hayyee. إنتلار كان نقا إنتلار نوغن تنجنة دمي Haya. أكم جتمه Hayi. Jabduudhaa dubbiin. إن جبا ترى بني رافس إن شاء الله متيو بمان جبي سملينا ما كم جتار محمد Intalti gaasilaafuu dhiirumaa galattee misa. Beeka moo anaaf beeka intaltana? Hai. Dhaabbatu mee kan tuuti anaaf beekaati ni dalte malee. لا خا اسم متو اسم جدو نمجرا ولكن دبرنا إيه انا نتوي سنجتو جرامي ها؟ ولكن سمان جينا نتوي سن دوفيمري Laa. Lakki. بودا Dhagayyaa wayii siin jaati. Yaabba mama dhugaa keeti intalas dhiiga qab dhiigas dhiigni keetuma intalti teeti. Annumaan dalelleedha. Ni beektaa Niin mee jerjeraan ka kanallee daati. Hayyee. Ammoo intalaan hin boonanii. Dhaabbadu itti jirjirin intala xiyyeetti. Hayyee. Intalti xiyye karaati jirti. Haa. سبو Bikkaana gaattu karaatiiti. هاي سبو ابان بولولا لا سبو ويارتي فرسا لكم قول بوكيان بولولا Soommanni maal jedha? Maal jettan gaa? لا بر قربان سنجتو جرامي سيرو دبجو جرا دين سيرو دبجو جرتي النبيته Hayyee gabbaraa fi kana gaa. ايه Haa? لا وان كدي سيندونا Hin dandeessan gaa micoon xiyyeetoon ilmiis ni qabdi. Ay nuti khabar baanu fu bar gurbaa keenya tokko akkasuma ilmi qabaa beeyte Hayyee. gurbaa keenya sanii fi teessan matan alaallee beeyta. Waan hubanne gubbaa kaa qabsila. Dhaabuma eebbaa mama wayii siin jaati. Haaya. Gurbummaan san kan intala bulfatu ni ta'a wayii ijoollee zabanaa ta'a. Bar gurbaa Naa dhibdee gaa. Khabar Hai, waa gulbaa irraa dabalaa. بما تبيت سني خا Warra Abdullahi متاوا Zamba. بكمي قديمي داوا قدسن Hai. Ah. Ilma قربانو Abdullahi. شيخ من Ilmi تلبيسي Abdullahi taanaan boo Ilma yaabba Abdullahi. mama dhagay wayii siima. Hayyee. Ilmi Abdullahi taanaan ilmis ni qaba. Haaya. Intala teenyas karaa irratti achi deebisa. Hayyee. Nama waa qaalu jee kanatti intala kannataniiti. Hayyee. Dhagay yaabba mama wayii siimaati. Hayyee. Gabbara jaan kana beeka qabeenyi waan keessa jiru hin qabu. Haaya. Qabeenya kana bilaashitti intala teenya tana laal. Hayyee. Heeji. Hayyee. Hatta jimaa guyyaa san manguddoon qabaatoo akka shari'aa islaamaa saniif irra gooneeti. Hayyee. Diin filannee Hayyee. diiniif intala teenya kanneen. Gabbara taasoo maali gabbara filachuu Hayyee. gabbara irra diinii tura jira. أمني
Rabbi nurraa. Ayyee waan Waan neeti gabbira jettee sana. taati gaa. Waan gabbiraa sanaafis nyaataa qommoonni barbaadun sana. Kiyya irraa finna. Rabbi sodaa eegalee kam jarri. Kanaa tanumaafisiitu qaba. Ayyee boo maal jettan gaa? Laa bar As deebi'a as deebi'a. Deebi'a hasaa. Eega karaa galumatee karaa bareeda kaa'ee uffadhaati. uffata bara numaa Kaayaa ilmaan jaartiin kiyya. teetun Ayyee. bar haati maammattuun kaanumaa bar taateetuma jirti bar. Aya, Yoonnis maal jette? balleessa ka. Bar yaar ammas ka waynuma taate isin taate dhiisi bar Taa'ee kan sosootini maal Baay'ee bar sodaa jirti jiru bar. Xiqqoo ijoollee laasii beekta. Argumatti qabadhee dhufeeti anuma jala dhufeeti irra laalee naa isa eeti. Bar gaa dubbiillee gizee Ijoolleen dhugaa kan mataa kana gooti miti tos. Ijoolleen dhugaa kan mataa kana gooti. Abbaan magaate keessan fiigin keessa fiiguu beekta. saboo Keessan fiigin ijoolleedhaa wajjin waliin qixxaatin. Ijoollee zabanaa kana bar mataa. Lakki keessan fiigin ni Abbaan simeeti. Gaafa Abbaan gaafa kun tuuma. tartiiban qabuurra laalee naamee isiniiti. Kanumaa rakkoo tungursuma qabdii beekta. Ayyee. Suutuu sina maarii faana Warra xiqqoo magaalaa. beeyne akka Ayaa akkasiiti. Akkasitti ni argattan intaladiyya. Ayyee. Mucaan ilmi qabeettan. Gaafira sabarraa. Isillee ilmi qabdi. Mucaan nama akkasii taanaan gaafuma rakkoon qabu. bar yaaboo Akkam jettan? bar haalli xiyyaaf qeetuu wal ta'uu deemaa beekte akka gatara duraatii miti Ayyee. bar intalti teetis kan tirmate eenyu Ayyee. janneetuma si dhufne beekte soddaan sudaadhalleedha isinirrallee rabbumaa jira Yaa ijoollee xiyyaa. durallee isinumaa jira isinirrallee rabbumaa jira Ayyee. akkas jenneetuma bar Dhufnaa kaayeeti. Eegaa harkadhaa yattan. Umurii baay'ee kaawwanii dachaanaati inshaallah. Taa. isinis wal mari'adhaatu Wal mari'an nama rakkoon qabu. Waan hundaafuu wal mari'addaati. Ayyee. Talaanis kaa waliin mari'addaa. Inni dachaanaati. gurbaadhaas ka achi deebinetti يا أخي يا رب ارمقني استرني دي يا رب ارمقني استرني ارمقني استرني دي يا رب دي دعائي سالفن كيس يا رب تدربتنا من دربت يا رب ندربن nama kami buburutiin Hundaa'u qaachee aanee irraa. ammoo harkadhaa okosin keenya manguddoo harkadhaadhaati. ayyee Okosin keenya Yaa deemaa baga yaadinaadhaati. Galanni baay'een hin badini. galatooma Intala tarabbiiti. Sayyiimoon tarabbiiti. ayyee galatooma Harkadhaa inni. yaaboo galatooma eeguma Nagaan dhufnee galaa. Guutuudhaan jabal ilma kiyya guutuu. rabbiin isinaa kabaju eeguma dhufnee Ibaan qabdanii? Isinuu qarree kana akkatti rabbii isinaa kabaju akkana kubajjani Beekamni qoqqoffee jiru jiraanii qabna ifaa. Ibaan qabdanii mi? Ibaan qabna, ibaan. Ayyee isin kan nabaatanii? ayyee maali qabna abba lama qabna haya deema nagaa naa galaadha. ayyee walii waa hundaaf wal qofa qabaannaas Barganaa iddaa walitti taa'ee jirra. rabbi isinaa kabaju ربي ندربن يا رب تدربتين ندربن انيو يا رب تدربتين ندربن يا رب تدربتين ندربن انيو سنة Adamu nuti dachee bara. ابو سنيت دفن Ah, خيرين دفتاني khayri dhufna حكم khayri. خيرين دفتاني Gammachuun jedhu. ابو ربنا اقمت خير bar gammachuullee dadartana ايوه way وقتها قتها يا اخي haime قتها اوه خيرين دچاتني Khayri bitaa adam kan nyaba. ايوه Gammachuun jedhu irraa finnee dhufneeti. ابو دارا Gurbaan akkam nama gaariidha jedhanis. Haati faasii beektii beektee ابو دارا harkadhaa jedhan. Kanaafuu kaa. ايه Gurbaan kunis dalagaa biyya Uummanni? wanni isaan jaan ايوه gabbaruma sirriitti ايوه akka nuufitu jaanii beeyte ايوه gabbarallee nuu sirraa geessaatiin makkannita ايوه homaa rakkinan qabuta gabbiraatti kaayyee jenne irraa gabbuusne beeyte ايوه akkam jettanii saahiba akkasuma Akkanuma jaanii walitti gurgure Dungure. haa bakka ابو ربي سنياته Maaluma haa ta'u. ati maallaqa duraan qabdisan amma intaltiinis لما ينسى دابته بيت ربي دابته في Dhuga. ربي دابته والله intaltiinis ammas taatumaa gabbaree ميتك الحمد لله جنة الحمد لله جا الحمد لله الحمد لله الحمد لله
wallahi isin kanumaan sinje eessa deemte Laa bari soo biraan dhaquufi. sintaa hin jeeru duraanu Barsummaa jecha fi jira malee barjimaa kan yaa'u muduree afaan hin kaayyanne beeka. hin gabaane warra soddaatti afaan hin kaayyenne xiqqoo nu turtanii dubbiin isin dararanii boo Waan jenne. Dararaa qabdii wanni gama kadiisa. ayyoo Ati gabbaruma san gartee. Ogoota gabbaraa laaftu mallaa laatiiti gabbaraa laaftu mannarraa laalaati meega intalaas kan warra deemee dubbiseetiin Arra damee dhaggeeffadhu gaa waan takkaan sii maaya baamma. Ayyee. Mijigan teetullee ijoollee waan takka illee beektu. Ayyee. Mee gorsineetuma. Ayyee. Eega namni ilmi qabu kan agarra. Ayyee. Silaa dhalaadhaan dibduraan hin boonani. Qara jabaa. Ijoolleen zabanaa kana beenya ijoolleen zabanaa guyyaa tokko daawwaa baateetu guyyaa kaanati mataa jala jettee ati. Lakki aboo Amma kanaaf nagarra ijoollee mataa akkasitti jettu. bartanaaf isa walitti fidinii siin jee abbaa maamma. Ayyee. Sammuucaan Ayyee. ubri hanqaan isaa argarra. Saayiba isaatiin hin mucaan. Inni moo Saayiba ijoollee tanaatiin. saayiba ijoollee tanaa ta'e qauma saayiba bar namni saayiba gariin fakkaatu. Haaya. Bar namni tokko tokko saayiba fakkaata malee Ayyee. tokko tokko saayiba fakkaatu ni beektaati akkas ta'u. Haaya. Saniifuu mucaan kun eegaan bareeba jittuu isaa jijjiirama qabu hin qabu akka waluma guddatti naas kabaja. Ayyee. Diisin taate numa kan nannaate. Waan jettu gaa. Isin boodaas bultumaaf teessi. Saniifuu nama qaalu jee waan beeku kan isis karaa diinirra jabeessu. Sanumaaf kan nu wayyaati. Inni kan inni nagaadhiisi waan jettu. Warra hundaan. islaamani kaan godhanne akka shari'aa islaamaatti intala takka laalanii beeyta mee deemeetiin kaa inshaallah yoo rabbiin nuun jee tamaam yoo rabbiin nuun jee kaa inshaallah deemeetiin mee warra soddaa san maaliif nan geessine yaa ijoollee Anaa si geessaati. ayyee Gurbaan kunis dalagaa takkaa fi beektee yaamu jirani. ayyee Sumaa jecha if qabee dhufee beekta. ayyee aboo Ati gurbaan sun dalagaa san irraa yaamu jirani achi deemu. Anaa fi atiitu gabbu'ee warra soddaatiin wal see agarsiisa. ayyee Tanni haatis tumati chaanachi bu'uudha inshaallah. ayyee taate aboo taate khayriin isin haa qonnamtu aboo isiniin ziyaaraa wiiqi abos kan Taay ergaa taay taay taay. aboo khayriin isin haa qonnamtu aboo khayriin isin haa qonnamtu nama iyyee isaa dirmata rabbii dirmataa fi akhe yee aboo isinillee karaa diinii rabbii isin haa banuun jedhe Gurbaan gammachuun akkam ta'u dhiyo. Ati tagabbara san jabaadhu haa gabbaru manni kun Dhaabbata sana. naafis maa jettan boo waan jenne Gurbaan irraa gammadee aboo jijjiirraa. du'aayin isinii godhe bar du'aayin aboo taa haasaa kumaashatti isin haa deebisuun jedhe bar du'aayin teetii numa qeebeeti gurbaan du'aayin isaa numa aboo isin riskiin isin haa qonnamtu isinis ta bigiligaa annanii ta qoma furrii ta jaansan rabbi isin haa kan qabbanoytu ta faana annanii yee rabbi isin haa fuusisuun jedhe rabbi isin haa fuusisu wallahi rabbi isin haa fuusisu obboleeyyan kiyya rabbi isin haa fuusisu karaa diin rabbiit irratti illee isin haa qajeelchu akkasiiti ijoollee teenya yee akkasiiti warra soddaa dhayne horeemma amma isin ni dheeytanii ayyee ati yoo isaan laal ayyee isaan yoo fedhan gabbara beeytee bakka gabbara san ka ayyee yoo isaan hin feenu jaanis ayyee nuti sigaalumaaf sirraa geessinaati ayyee ati gabbara isatti illee booda yoo kaakisee dhaquu yaanu kannite ayyee ati bakkuma gabbara sani jabaadhu mee aboo riskiin aboo uma feeta nunarraa harkadhaati Ayyee. yoo rabbiin gaa ilmumati yaanaa kanneena dhungochiise Siif kana siif kana. jireenya qabummaa kanarraa rabbiin tatiin rabbii qabdu naa kanneen kanarraa na baase aboo maatii miti siin jedhe Siif kana siif kana. akkasiiti ijoollee ta'e yee wointo gongore yee hin qishibe aboo akkasima akkasii miti ayyee aboo qofaluttiin jira Bar gammachuu suuraa mul'atan gammanneeti. dalaali ka fuulli kun naif Siife. wallahi nuti hojii kafalu jirra wallahi Akkuma ati gammaddeetti gammannee bara. aboo rabbis naa gammachiisu rabbi naa gammachiisu walumaanuu naa gammachiisu haame warran tanaa dhayna warran tanaa dhaynee taha jechuun an kakarasanii inni jechuuta ayyee
isin amma ni dheeytan amma naaf wajji gabbaaneetuma Ayyee. an karaa kaaniin birraa deema. Jimallee na raawwachanne. Jimaa tamaa rakkina qabdi. Jimallee na raawwachanne. Gammachuu tana bakka hin geenye akka. Yee. Akkasii akkasii. Namni jibe. Gammachuu tana bakka hin geenyeeti. Yee. Barsii gammanne jenne. Rabbis naa gammachiisu. Intalti maa jaartee abbaa boonfata. Yee. Yee. Eegala filaniif. Umaani eegala filatan warrinis. Ganama diin rabbii qabu namni jibbu hin jiru. Ta'eetiin. Yee. Dhayinaati. Aadamoo keenya ni dhayinaati. Mucaan keenya kun waxxaramee jira fakkaate. Bar waxxaramoo miti gammachuu mateetiitu bar. Ayyee. Bar hiisi jala jechuun kan kun isa dura kan gammachiisa beete. Ayyee. Bar gammachuun ta'e gammachuu teenya kaayi. Ayyee. Bakkuma gabbaraa san gartee Ayyee. bakkuma san jabaaddooti. Gabbara jaani. Ummatan sunitti hin jabaadda. Ayyee. Mana irraa yaadinaan siin jedhe. Amma gayyaanaati. Ayyee. Hayti kana tottolfadhu maal jiiti? Ayyee. Gayyaanaati amma suuta eenyatu seenaa. Ayyee. Ayyee. Ayyee ma. Abu Akkanuma khayri yaana. sinaa qonnam. Akkanuma yaana. Ati amma dalaga deemta jira. Ummaa naaf inni nuuni deemna. Ummaa yaaqi. Ayyee. Ummaa olla. Ummaa olla. Khayrin siyaa qonnam. Ayyee dhageet. Ayyee haa. Ayyee. Ayyee. Abdullaa keenya. Abdullahi. Abdullahi. Ati dhugumatti obboleessa kiyya Abdullahi baate. Waan xiqqishu gargar bahu deemnuu fi wayitti himadha. Ayyee. Akkasitti habar uumama kan jechuun sitti dadhabu. Ayyee. Alhamdulillah boo. Simban. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah. Isa yaaduun beekee numaaf taatee ati gabbara sanii waliin nyaanna. Alhamdulillah. Maaliif fudhadhanii rooma? Maaliif fudhadhanii? Darasaa rabbiiti. Uummata anaaf fedhiis. Uummata anaaf wallo. Naas hinjeega amala keessa nurraa dhiise kaasa. Wayini nyaanna haa. Lakki. Rabbii nama nyaachisaa meetee siifuu nama nyaachisaa. Xiqqishullee turan Nuti gayyaan. Alhamdulillah. Ayyi kootu gaa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abaan gaajimaas waan qabu beekta. Silbee Rasaan jimaan qaba. Jimaas hin qabu. Kootu rakkoo. Deema aboo kanuma deeyna. Kanuma deeyna hin jedhu. Kanuma deeyna. Beeta asirraa intalallee haa harkuu hin garrellee laa beeta isa kutte yoo. Ni agarta inshallah amma kana masgidaa cuqte quraana islaamaa barachuudha. Ni dhufti ni agarta. galgala bar quraan islaama kana karaate sanacha kara jaa masgidaa cuqte ni dhufte. Ayyaa ta'u wal garan bal'inaa wal harkaniiti. Bal'inaan wal gara inshallah. akkanu qabajetan inni rabbi sinaa qabaju baay'ee. Rabbi sinaa kabaju. Rabbi sinaa kabaju hin jedhu. Guutuun jennee guutu ilma kee. Yaayyo. Guutu bakka. Abooti. Jazaan kee jannata haa ta'u. Ayyo jazaan kee jannata haa ta'u. Guutu ilma kee guutu. Sirraa guuteetiin jiraata. Namni keessa ijoollee xiyya. Aboo jazaan keessan jannata haa ta'u. Amiin. Nama rabbiif qabe rabbiif Warra qabe. nagaa warra dhugaa isinaa godhu waayee. Akkasii. Gaarii. Ayyee. Aboo isimmoo. Isin jazaan keessan jannata hin jiru. Akkasiitiin ni deemna. Akkasiitiin intala teessanis gaa rabbiin intala diin rabbii qabdu intala imaana qabdu intala bultii taatu ta hortu ta daartu rabbinaaf haa godhu. Akkasa rabbi wajjin haa bulchuun jedhe. Ayyaana gahaan nu bula. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nagayni rabbii keenyaa sinirraa haa turu. Nagaan gaa bula. Nagaa bula haa Kamaa magdaa gurbaa gartee. Mucaan maanjoo maashaallah. Mucaan maanjoo. Kamiin beekani. Kitee laaltee sagalee isallee sagalee darasaatiif sagalee ijoollee ammaa tanaan qabna. Mucaan bar lafallee hin qooqu dachii rabbi tanaan qooquti mucaaniiti ati markattee hin talte. Maanjoo dhiisi. Rabbi hojii haa bulchu. Hojii haa bulchu rabbi olii haa qootuuti. Ijoolleedha. Ilmaan nasiiba walitti tolanu. Darteenya ilma diin argachuun kun nasiiba tokko bar. Akkan nagaa. Fayyaada. Akkan. Akkan. Abbe. Ntardi. Amma Akkan. dhufte. Nagaa. Kottai nagaa. Alhamdulillah. Fayyaadha. Akkan abbii dalagaa irraa. Dalagaan maal jettu ati? Ayyee. Maal jettu dalagaa irraa jajjaba? Ayyee.
Tolfattee? Abbaa biraan taa'e gaafa. Ayyee. Duraan abba jaalattaa misiin beekaa taa'ee ture. Ayyee. Maali silaarra Baradhu bara keenya balleesse maaliif akkana qoqqoof jettanii teessanii sillachuu. Laalaayyoo Arraa. takkaa wayii hin balleessine. nama waa balleessu fakkaata. Hin balleessitu hin toliti. Quraanni jabaaddu gaa quraanni akkam jaa? Qoraanni baree jaalala. Rabbisi haalaaffisi quraanitti jabaaddu. Akkamisa Ma jirra maatii jaa. mama jirta. Niciyoon buna sii danfistee ummee buna sii danfistee. Laal bunaas naa danfiftee dabbareetiin tatasira xiqqoo haa. Bunaas dhugee laajjimaas xiqqoo addeessee kaayyoo. Asitti taa'u jira bara. Akkati? Maali silaarra? Ummaatiin jedha Abbummaan kee kun asii Ummaa dubbas. takkaatu Nu dhufee rafiifu. nu dhufee Ayyee. amma nurraa gara kutan. Ayyee. Keessummaa waa biraatti illee miti. Ayyee. Intala ta'e nu kan naadhaa ta'ettuudhaan nu bira dhufanii. Dubabbii tanaree waan akkanaa naggisee mattiin tanan barnoota ittiin jira barnoota fi akkamittiin fixadhaa yaadu jira kiyyaaf olkani guyyaadha heeruma maali aarsu. Yaa bootii yaadhiiti ummaan jettu didee isaanii numa baratta. Ammas Heerumte namni karaatiin jirtu? rabbii qabu hin jiru abbaa. Deeti mucaan nama diinta. San mucaan nama diin baratuuti. Sammucaa. Ummaatiin na durallee beeka. Ayyee. Anillee waan beeku harkeetiin jira amma reefu gisee isaan harkeetiin jira. Ayyee. Mucaan gisee laalanillee nama diin rabbii baratu tokko. Ayyee. Mucaan umaan jawriiti akkuma kee kana. Dhagayyaa intalti jenaa sii maali? Mucaa kanaaniin beekaa barra qabu kan wachiisaniiti. Ayyee. Ulabbar mucaan maashaallah quraanni dhugee malee. Quraana beekaa daawwaa deemaa. Quraana keetillee si fixachiisa. Inshaallah. Hiree bareedduu hiree gaarii rabbi si haa godhu. Ayyoo jedhu waamaa si godha gaari. Ummati siifi abbaa kiyyaan durumarraa jecha isinaan jirtan biran dabaru beekta. Garuu ani barnoota kiyya na fixachiisa. Si Ani fixachiisa alaa yommuu. kulla haal wanti inni itti laffee barnoota kiyya. Wanti isinillee namaa gad itti taatanii na barsiistan barnoota kiyya na fixachiise. Saabboo kiyya Si fixachiisa. sheeka biraa irratti hin barbaaddu bara inni nu sheekati. Inni nu sheeka inni nama Inni quraana nu dhugee jira. sheeka biraa irratti hin barbaaddu. Isumaan si karaasifata. Isumaa si karaasisa. Isumaa si fixachiisaa kennaas. Bas amma abbaa kiyya itti yaadaa. Taana maal gootatti yaaddetti yaadi? Wanti yaadanii bituni. Namni karaa rabbii Hiriira jiru ta'u. beekaa. Keessattuu nama talafii takka iyyaa lamman tana mataa jala ciree qofoo duraan buusee deemu kanarra sheekuma akkanaa nama karaa rabbii beeku karaa rabbitti isa duubaan ka'a. Salaatallee si duratti na ta'e duubaan itti hidhattu san gartee hayyoo. Sanumaa gaarii karuma rabbiitiin naasi deebisa. Akkasi. Akkam jettu ammaatiyyaa.